Ashama akkam jirtu kun YouTube chaanaalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Like, share, subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Dubbii wangeelaatiin namoota walitti araarsaa oola. Abbaa Gadaa Damboobisaa Fayii jedhama. Godina Gujii Bahaa aanaa Adoolaa Reeddee ganda Daraartuu keessa jiraatu maanguddoo biyyaati. Miseensa abbootii gadaa Raaba jedhamu keessa jiru. Bara 1967tti Gooftaa Yesuusitti amanee haga har'aatti illee mana Waaqa keessa jira. Sanbata haga sanbataatti namoota karaa lamaaniin walitti araarsaa oola. Warra amanee Waaqa beeku dubbii wangeelaatiin walitti araarsa. Warra kiristaana hin taane warra Waaqa hin beekne immoo dubbii aadaatiin hiika. Wangeela lamaan kanaan uummata walitti araarsaa oolaa jedhan. Dubbii araaraa keessatti waan wangeelli dhorkuu hin godhu. Dubbiin Waaqa keessa kiyyatti chaappeffamee jira. Fakkeenyaaf dubbii dhiiga namatti fiixanuu keessa hin galu. Dhiiga hin qabadhu, dhiigaan nama hin qabu. Waan amantaan kiyya faalleessu keessa hin galu. Dubbii araaraa qofaa sirna gadaatiin hiikaa jedhan. Namootni baay'een sirni gadaa fi amantiin waaqeffannaa tokko itti fakkaata. Sirni gadaa sirna bulchiinsa saba bal'aa Oromooti. Namni tokko sirna gadaa fudhatee amantiin immoo waaqeffannaa yookaan musliima yookaan kiristaana ta'uu ni danda'a. Sirni gadaa sirna bulchiinsa uummata Oromooti. Akkasumas namni tokko nama siyaasa ta'ee kiristaana ta'uu, namni tokko miseensa abbaa gadaa ta'ee karaa sirna gadaatiin namoota yoo walitti araarsaa Gooftaa Yesuusitti amane, yoo waan wangeelli isa dhorku tuquu dhabe, qulqullummaa fi balchummaan jiraate rakkoo hin qabu. Kiristaanummaan jireenya, Waaqayyo immoo dubbii araaraa jaallataa jedhu abbaan gadaa kun. Abbootii gadaa maanguddoota biyyaatiif ergaa qaban akkasii jedhanii dabarsabee namoota walitti araarsuun hojii gaariidha. Ofii garuu Waaqa waliin araara qabdu. Abbaan ofitti nu araarsuuf Gooftaa Yesuus nuuf ergeera. Namni Yesuusitti hin amanne jireenya bara baraa hin qabu. Gooftaa Yesuusitti amanaa, jireenyi keessan ni jijjiirama. Mootummaa Waaqaatti illee dhaaltanii Gooftaa Yesuusitti amantanii kiristaana taatanii hojii abbootii gadaa, hojii araaraa, hojii dandeessan hundumaayyuu osoo nama walitti araarsaa deemtanii Waaqa waliin araara hin dhabinaa. Gooftaa Yesuusitti amanaa. Abbaan gadaa kunis ergaa eebbaa akkas jedhanii dabarsan. Waaqii Waaqayyoon kolbaa teenya nuuf naa geggeessu, guddaa nuuf naa geessu, diqqaa nuuf naa geessu, afaan wal nuuf beeksisu, waliigaltee nuuf kennu, tokkummaa nuuf kennu, guddina nuuf kennu, diinaa fi durrisa nurraa fageessu, jechi Waaqaa nuuf faanu, Waaqi nuun naa geessu. Ameen. Kana kan barreesse Wandimmaa Geeny Udeessaadhaa. Waaqayyo isaa eebbisu jenna. Guyyaa gadheen har'aa ulfa guyyaa gaarii booriiti. Akaakuu qomoo fi sanyiin qorumsa bara sirratti wal ga'an ciniinnadhu malee harka hin kennin. Sababiin isaa waggaan itti aanu waggaa ija dadhabbii kee cirattudha. Amma addunyaa jireenyaaf siif qoodame daangaa lamatti gargar qooditi ilaali. Tokkoffaan addunyaa erga gaafa dhalattee galee amma ammaatti irra jirtu kana jechuudha. Addunyaan kun addunyaa ciniinsuu ulfa hin da'amneti. Fakkaatti abjuu halkanii yaadadhu. Abjuu keetiin ari'atamtee beektaa? Nan fiigaa jettee hin fiigduu, nan baqadha jettee hin dandeessu. Nan iyya jettaa qooqatu si cufamaa, nan rukuta jettaa humna si caalaa utuu kanan ciniinsifattuu bir jettee hirribaa dammaqxee harkaa baata. Gaafa kaatu garuu abjuudha. Yeroo tokko tokko immoo abjuu keetiin abbaa qabeenyaa taatee of agarta. Yookaan Ameerikaa walakkaa bulta. Mana konkolaataa maatii fi jireenya sadarkaa isaa eeggate keessa daakaa bulta. Daakaa bultee gaafa kaatu mana kutaa xiqqoo keessatti of agarta. Ooyii lakkaa abjuudha. Addunyaan amma nuyi irra jirru kun jireenya akkasiiti. Kanaafuu jireenya addunyaa kutaa tokkoffaa kana akka guyyaa kee isa wallaansoo har'aatti fudhadhu. Nama kamiif Waaqayyo boorii isaa nama harka hin keenye. Waa gurguddaa lama keessa malee. Innis tokko suma mataa kee keessa kaa'ee boorii kee. Lammaffaan immoo booriin kee har'a kee keessa jira. Booriin kee ulfa har'aa keeti. Waa qalbifadhu. Kaleessi kee du'eera, lubbuu haamaaru malee akkamiin akka dabarsiteessitu beeka. Booriin kee immoo hin dhalanne, ganaadha isaaf of qopheessi. Har'i kee immoo mucaa dhalatee ammas harka jiruudhaatii sirriitti kunuunsata. Waa'een kee boorii garuu itti nu yaachisa. Maaltu dhalata laata? Maal fideedhu akka dhufu beekuuf har'a keetu murteessa. Waan har'a carraaqaa jirtutu miidhagina kee boorii ta'ee argama. Daangaan addunyaa inni lammaffaan jireenya boorii yookaan ulfina itti darbuuf jennu bakka bu'a. Eenyummaan nama boorii isaatiin murteeffama. Haalonni har'a itti jirtu siifis hormaafis haalota sodaachisoo ta'uu danda'a. Garuu
wabiitu jira innis jalqabni kee gad bu'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee immoo baay'ee guddaa hin ta'a. Iyyoob boqonnaa 8:7. Yeroon da'uu ishee yommuu ga'e kunoo lakkuun gadameessa ishee keessa turan. Uumama 25-24. Seenaan Iyyoob kun kiristaanota sirriitti ilaalaniif wallaansoo har'aa akka mo'ataniif boba'aadha. Guyyoota isa gara duraa hundumaa guyyaa gadheen dabarse. Sodaa fi ciniinsuun guyyoota isaa yeroo raawwatan ulfinni akka jiru immoo Waaqayyo isatti himeera. Kanaafuu harri kee boorii keef daandiidha malee hin murteessu. Lamaffaan immoo Ribqaan waa'ee maseenummaa ishee guyyoota gadhee hedduu dabarsite. Sana booda garuu Waaqayyo isa irraanfachiisuuf jecha saba adda addaa lama keessaa ishee kaa'e. Guyyaa da'umsa isheetti lakkuu of keessatti agarsiisa. Haleluuyaa! Har'aa kaasii ulfinaa lakkuu ulfaa'i. Namuma har'a harka qabu baqannu keessa tarii abjuu lakkuu mul'ata lakkuu keessaa qaba. Waaqayyo akeeka nama har'a gad jedhee daa'imaa jiruun dheekkamsa qaba adaba Waaqayyooti hin jedhin. Waaqayyo bor akka inni ol jedhee mul'atuuf tarii har'a gad isa qabee taati. Waan inni okkoluuf naafa hin jedhin. Tariitii kaayyoof taati. Waan iji isaa bo'uuf jaamuuf hin jedhin. Iji isaa inni keessaa baay'ee argaati. Waan har'aa itti hadhaa'eef hin darbuuf hin jedhin. Eebbi balbala isaa irra jira. 2 Qorontos 8:19. Dhiphinni keenya salphaan har'aa kun ulfina daangaa hin qabne booriif nuuf qusatamee lakkoofsa herregaa Waaqayyoo irratti nuuf kaa'amee jira. Ameen. Jabaadhaa guyyoonni gaariin keenya dhalachuuf jedhuuti. Waaqayyo guyyoota keenya rakkisoo har'aa keessaa ulfinaa hin dabarre lakkuu kaa'eera. Biiftuun keenya quuqxeetti waanatti mul'ata ifee hin dhaamu. Bari'uuf jedha sagalee simbira wacuu wayni korrisitu natti dhaga'ama. Guyyoota gaariitu dhalachuu fi dorrobeera. Kanaaf hammaatee jira jajjabaadhaa. Magaalaa xiqqoo tokko keessa namicha fakkii kaasee gurguruudhaan jiraatu tokko ture. Guyyaa tokko namichi hiyyeessi magaalaa sanaa keessa jiraatu gara namicha fakkii kaasee gurguruudhaan jiraatu bira dhufee akkas jedheen, ati fakkii kaastee gurgurta qarshii baay'ees waan argattuuf sooressa taateetta garuu hiyyeessotaaf waan tokkollee hin laattu. Namicha mana foonii qabu sana ilaalime inni yeroo hundumaa hiyyeessotaaf foon gatii malee tola kennaaf ati garuu waan tokkollee namaaf hin laattu ittiin jedhe. Namichi fakkii gurguruudhaan jiraatus sunis deebii deebisuu fi dhiisuudhaan callisee kolfe. Namichi hiyyeessi sunis magaalattii keessa deemuudhaan namichi fakkii kaasee gurguruudhaan jiraatu qarshii akka qabuu fi hiyyeessotaaf gargaaruudhaaf akka fedhii hin qabne akkasumas nama gaarii akka inni hin taane namoota magaalattii keessa jiraatanitti deemee himuutti ka'e. Namoonni magaalicha keessa jiranis namicha isa fakkii kaasee gurguruudhaan jiraatu sana hedduu jibban. Yeroo muraasa booda namichi fakkii kaasee gurguruudhaan jiraatu hedduu dhukkubsatee namoonni magaalicha keessa jiraatanis waan isa jibbaniif namni gargaarsa godhuuf ni dhabame. Haaluma kana keessattuu jiru dhukkubichi waan itti cimee fi lubbuun isaa boqotte. Erga namichi fakkii kaasee gurguruudhaan jiraatu boqotee kaasee namichi mana foonii qabuu fi hiyyeessotaaf foon gatii malee tola kennuuf sun hojii isaanii dhaabe. Mana foonii isaanii cufe. Hiyyeessonni magaalicha keessa turan yeroo duraa mana foonii sana foon gatii malee fudhachaa turan. Manichi cufamuu isaatiin hedduu gaddan. Maaliif akka inni mana foonii sana cufes deemanii isa gaafatan. Namichi mana foonii sunis akkas jedhee deebiseef, dur kanan ittiin foon tola isiniif kennuuf qarshii namichi fakkii kaasee gurguruudhaan jiraatu naa kennuun ture. Har'a garuu inni boqoteera. Namni qarshii naaf kennu hin jiru jedhee deebiseef. Namichi sunis yeroon akkas jedhu hedduu gaddan. Isa duraan namicha fakkii kaasee gurguruudhaan jiraatu sana jibbaa turan yaadachuudhaan baay'ee bo'an. Yeroo hedduu nuti waan tokko utuu adda hin baafatin nama irratti murteessina. Utuu wanta namni keessa jiru hin hubatin nama irratti murteessuu haadhiif. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.